Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota TV obsee gurbaa hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo waaqa isa jiraataa isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Jirraaf jirtu jecha arras deebi'ee dhufeen jira. Maal qabattee dhufte obseen jechuun keessan oolu yaa viidiyoo kiyyaafis haaraa warra taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan nafra dhaabbadhaa isin jechuu barbaada. Jajjabina keessan nan barbaada. Na jajjabeessaa isin jira piliis walaa jajjabeessinu. Hojii barri kiyya akkuma argitan haaraadhaaf ganaa hojii bira guddachuu barbaadu jechuudha. Kanaaf walaa guddisnu yaa Oromoo koo laayik gochuudhaan sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Sabskiraayib gochuun baay'ee amma kana waan ulfaatu miti. Kanaaf wal biraa dhaabbannu isin jechuun barbaada. Kanatti taasisuudhaan warroonni na jajjabeessaa turtanis warroonni haala kamiin viidiyoo tana ni gadhiisu na ilaalaa turtanis galatoomaa ulfaadhaa eebbifamaa isin jechuun barbaada. Har'a immoo maal qabattee dhufte obseen yoo jettanii waa'ee obboleettii keenya tokko yaa warroon argitan TikTok irratti argitanii turtanii warroon argines immoo hin argitu ammas waa'ee ishii tokko qabadhee dhufe jechuudha. Innis maalidha yoo jettanii asuma gorsarree akkasii ta'uuf jechuun amma danda'urraa gorsarree akkasii ta'uuf wantoota tokko nan dubbadha jechuudha. Viidiyoo obboleettii koo sanis immoo viidiyoo koo kana keessa nan galcha. Haa ta'uyyuu malee shamarran keenya dhugaa dubbachuu fi gizee biyyaa baanu halaabaa qabna, halaamaa keenya san galmaan ga'uudhaaf biyyaa baana karoorsinee kaayyessinee wanta baay'ee yaadne biyyaa baana jechuudha. Hin guddanne, hin tashaashalla kana caala guddannee mul'anna jennee biyyaa baana jechuudha. Gaafa as geenyu garuu akka gaafa biyyaa baanee san hin taanu jechuudha. Tokkoon hundumti keenya hanuma mataa keerraa ka'ee too'ee akka gaafa biyyaa baane kaayyoo ittiin biyyaa baane sanii fi karoora ittiin biyyaa baane sanii hin daganne jechuudha. Gaafa biyya ormaa keessa geenye wanti baay'een karoora keenya san an beekan in irraaffanne jechuudha. Wanta rakkannees yoo biyyaa baane rakkina keenya san in irraaffannaa. Bakka wanna keessa dabarree dhufne san hin daganna gaafa biyya ormaa keessa geenye jechuudha. Kanaaf piliis wanta tokko waan isiniin jechuu barbaadu jechuudha. Shamarranii waa'ee mucoo kanarraas waan tokko nan dubbadha. Garuu shamarran keenya jechuudha. Anuma cammaadha simbichaa miti anirree keessuman jira. Wanta yaannee biyyaa baane san yaadachuu qabnu jechuudha. Isumarrayyuu gaafa wanni tokko wayin qormaanni tokko gaafa nutti gale wayin immoo maatiin achi asee gochaa tokko gaafa nurratti hojjetanii lubbuu keenyatti murteessuu hin qabnu jechuudha. Imma sammuu keenya irratti murteessuu hin qabnu. Maaliif namni kamiyyuu nama jechuudha. Wantoota har'a nurratti ta'e san caalatti jijjiiramne mul'achuu qabna malee waan xiqqoo har'a nurratti ta'e kanaaf jennee sammuu keenya balleessuu hin qabnu. Sammuu keenya waraaressinee too bakka yaadan cinqiidhaan dhukkuba adda addaa ofirraan gahuu hin qabnu jechuudha. Maaliif dandamannee achitti immoo gaafa ejjennee guyyaan har'aa kun boruu miti. Guyyaan boruus addumatti nu dhufa jennee gaafa jabaanne wanti hin dabarre jiru. Gargaarsa waaqayyootiin wanni hundiyyuu hin darbu. Baay'een har'a nutti ulfaatee waan hin dabarre fakkaatuyyuu gargaarsa waaqayyootiin wanni hin dabarre jiru jechuudha. Viidiyoo obboleettii kiyyaa tokko laalatii deemnee irratti walitti dubbanna. ይኸውልሽ አሁን አውሪ የሚያዩ ሰዎች ስላሉ ቪዲዮውን አይተው የሚያውቁሽ ካሉ እኔ አውቃታለሁ ብለው ይደውሉልኛል። እሺ ስልክ ቁጥሬንም አንድ ላይ ለቀዋለሁ። እሺ ምንድነው አሁን ስምሽ ማን ነው? ስምሽን ማታቂ የምትሰሪበትን ቦታ አታቂ ባልሽን ብቻ ነው በቃ የምታቂው። እባካችሁ ስለ ፈጣሪ ብላችሁ ይሄውና ባለቤቷ ይሄንን ፎቶ ብቻ ነው ይዘው የወጣችሁ። የትም መንገድ ወድቃ ሰውዬ ሱፐርማርኬት ሄዶ ሲመጣ እንዳጋጣሚ አግኝቷት ነው። እና በፈጠራችሁ ሙስሊሞች በአላህ ክርስቲያኖች ደግሞ በእግዚአብሔር ይሁንባችሁ ድረሱላት። እህታችን ኢትዮጵያዊ ናት። የምር በጣም ነው የሚያሳዝነው በዚህ እድሜዋ እንደዚህ መሆኗ ያሳዝናል። እና አላውቅም ብቻ ምን እንደምን ግን እባካችሁ በአላህ በፈጣሪ ይሁንባችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሼር እያደረጋችሁ ለቤተሰቦቿ አድርሱ። አሁን ሻወራሱ ስንጨት ልብስ ቀያይሬላት ነው ምንም ትረጋጋልኝ አልቻለችም። እስኪ አሁን የሚበላ ምናምን ለማብላት እየሞከርኩኝ ነው። እና እባካችሁ በቃ እንዴት ብዬ እንደምለምናችሁ አላውቅም። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞኝ አያውቅም። እና በአላህ ቤተሰቧን አፋልጉላት።
በጣም ነው የምታሳዝን። ይችን የመሰለች ልጅ እንደዚህ ሆና ለመሆኑም ሰውዬው ጥሩ ስለሆነ ነው ከመንገድ አንስቶ ያመጣልኝ። ግን አላውቅም፣ የወጣችበትን ቤት አላውቅም፣ ከየት እንደወጣች ራሱ አላውቅም። ያው አሁን ገና አምጥቻት አጣጥቤያት ነው ይሄን ነገር እንትን ያልኩት። ምናልባት ማምሻዋን የሆነ መዳም የሚገኝ ከሆነ ብዬ እና እባካችሁ የምታውቀው ካላችሁ ማማ እኔ ነኝሽ ምንድን ነው የምትያቸውሽ? የራሷን ማታቅም ስሟን አታቅም። የት ነሽ ምንድነሽ አታቅም። ራሷን ስታለች ግን በቃ አንድ ኢትዮጵያዊ ናት። አዘለም አቀፈም ያው ተሸከመ ነው ኢትዮጵያዊ ናት። ስለዚህ በፈጣሪ ሆነባችሁ እርዱኝና መለና ሲዛት ኤጋ ዳወቶota ko viidiyoo obboleettii kiyyaa salaatan obboleettiin kiyya kuni akkasitti canqamtee bakka dhaloota ishii wallaaltee maqaa dhuunfaa ishii wallaaltee waan jettu waan dubbattu akkasitti wallaalte kuni mikinaata maaliif ta'ettani mikinaata dhiira tokko bichaadha jechuudha. Rakkina hambiraan qabdu rakkina dhiira tokko micoon kun akka dubbatamaa jirutti nama itti daarii qabu nama gaa'ela qabatee jiru nama daa'ima qabu jechuudha. Gaafa ishiin as biyya hormaa kana keessa geessee hojii jammartu biyyaatti bilbilanii abbaan manaa keessirratti fuudhee itti daarii qabatee jira jedhanitti himan. Micoon tun balaa mucaa saniitiin urir jettee akkamitti narratti fuudha? Akkamitti tanaaf abbaa ilmoo ta'ee odoo jiru jaalalleen koo hinni ganamaa abbaan manaa koo hinni ganamaa sun akkamitti wanna akkanaa narratti hojjeta jettee sammuu ishii urir gootee akkasitti amma of wallaaltutti footoo isaa bichaa qabattee maqaa ishirree wallaalte footoo isaa qabachuun hin wallaalle hamma of wallaaltutti geessee micoo sun akkanitti dhukkubsattee jiru. Kana jechuun arreegame yaa obboloota koo dhugaa isinitti hima. Dhiira yoo ta'e dhiirri garaan haadhaa bal'aadha beektu dhiirri lafa kanarra guutee jira. Wanti dhiira nama dhabsiisu hin jiru. Inni yoo deeme tokko dhufa. Har'a caalaan yoo deeme immoo boru anisa caalu dhufa. Har'a baay'uun yoo deeme boru immoo abarraatu dhufa. Har'a immoo abarraan yoo deeme boru immoo eenyu dhufa? Tasfaayetu dhufa. Rakkoon qabu namni bara kanaa dhiirri lafa kanarra guutee jira. Boru immoo tasfaayeen yoo deeme boru immoo tashaala dhufa. Jijjiirameetu namni guute maqaadhumaan akkuma jijjiiramee jiru dhalli namarra dhiirri lafa kanarra guute. Har'a ishiin dhiira tokkoof jettee isaaf jettee har'a lubbuu shakkaatti dhabuun haarsaatti kaffaluun nama gaddisiisa. Inni gaddineef ani dhugaa baay'een gaddeef. Ani akkam viidiyoo abbaa manaa ishee sanirree dhugaa irraa waraaban argutti gaafa ishiin akkana taate ishiin maraatte jedhanii itti manitti dhugaa rabbiitiin waan tokko yoo dingaate itti fakkaane jechuudha. Eessa jirtire bakka jirtu nutti himaa jiree ofirraa hafee taasaa jechuudha. Kanaaf wanta boru dhiiruma kanaaf dhiiruma tokkicha bakka abbaan manaa ishiin ammoo abbaan manaa kiyya sun deeme abbaa manaa boru ambiraanan argadhettee odoo famansiiste rakkina kana hundarra xinqatii hammana ga'u sammuu shiirran hin geessu ture. Garuu ishiin ofamansiisu dhabuu ishii amma kana xinqatii irraan ga'ee amma kana dhukkuba irraan ga'ee amma kana rakkina irraan ga'ee jechuudha micoo sana irratti. Kanaaf gaafa wanni tokko qormaanni nutti dhufe gaafa wanni tokko nurratti uumame sammuu keenya amansiinu sammuu keenya dhukkubsoo odoo hin taane wanti hundiyyuu hin darba baqa. Sirriidha nama aarsa hin aarsu miti. Namni inaara nama wajjin tidaarii qabatee ilmoo qabu dhiisati namni jaalatee jiruyyuu hin anaaru baay'ee jira. Garuu sammuu ofii amma san irratti of cannaqu miti. Hin darbee guyyaan kun hin darbaa borummoo guyyaa hambiraa ta'a jedhee of amansiisuun dirqama keenya. Maaliif of amansiisnee boru gaafa nuti jechuudha har'a gaafa asitti of amansiisnee boru jijjiiramnee jechuudha barumsa irraa fudhatte jechuudha nama kanarraa. Namni sun har'a si godhe kan boru sitti dhufummoo akka kana caala sin goone barumsa irraa godhattee aqooqaamii gaariidhaan dhaabbata gaariidhaan jabaattee dubartii cimtuu gaafa taanee tarkaanfannee hojjennu maaltu irratti ta'a boru isattuu asaaba tokko ta'a jechuudha. Gaafa ishiin jijjiiramtee iddoo guddaa geessee nama gaalaas nama isa caaluyyuu argatte otoon haadha manaa koo san gadhiisuu baadhee jire inniyyuu sammuusaa isa waqqasa jechuudha. Har'a garuu ishiin akka dubartii cimtuu of hin goone of goosiste ishiidha. Maaliif of goosisuus hin qabnu of amansiisuu qabna.
jaalanne sirriidhaan hafuudha eeruun bakka wanta waaqayyo jedhe malee wanti namni dhinta'u erga ta'e immoo of amansiisuun ga'ee dubartootaa ta'u of amansiisne obboloota gaafa of amansiisne barumsa irraa fudhannachaati dhaabbata jabaanna jechuudha. Hin dhaabbanna bakka dallaan tokko gaafa jiguu gaafa habbaan dallaa sanii ol qabee lafa ambiraa qophoree gaffageechee dhaabu qaxxalee dhaabbataatti. Har'annus gaafa gaa'elli tokko jigu wajjin kufuu odoon taane gaafa of qabnee too dhaabbannee achitti barumsa irraa fudhannee dubartii cimtuu, dubartii beektuu, dubartii sammuudha yaada bal'atte gaafa taane borummoota harkaaffannee gaafa deemnu abbaa sanitti waqqasaa ta'a. Sammuun abbaa saniitu isa deebi'ee waqqasa malee nuti isa waqqasa. Kanaaf please warroonni Batalee jechuudha. Warroonni Batalee biyya ormaa keessa jiru, shamarran biyya ormaa keessa jiru ijoollee dhugaa sinitti moo jajjabaadhate of jabeessaa. Maaliif biyya ormaa keessa jirtu abbaan keessa sinin dhaqqabatu, haati keessa sinin dhaqqabatu, obboleessi keessa sinin dhaqqabatu, obboleettiin keessa sinin dhaqqabatu. Garuu kan hundarras caalu waaqayyoodhuma. Isa birattis immoo abbaan of eeguun dirqama. Kara bayin aba'u malee dhiira duuba bochanii sammuu keessan akkasitti dhukkubsiisana. Kara bayin dhugaa sinitti kara bayin aba'u. Kara badetti saabadu malee dhiiraaf jettanii sammuu keessan dhukkubsitanii sammuu keessan dhabdanii dhukkuba hammana ga'u ofirraan hin ganaa. Please dhugaa sinitti maal akka kootti jechuudha akka yaada kootti. Maaliif dhiirri tokko deemu tokko dhufa. Akkuma sun deemu sunis dhufa sanirratti immoo waan barumsa argatteef sanirraa of eeggannoo gochuu hin dandeessayyuu. Garuu har'a kun jigee gaafa jenne isa faana gaafa jenne sammuu keenyatti nu ulfaata. Kanaaf dhugaa sinitti maa Batalee ani baay'ee kan na gaddisiisu baay'ee kan namatti ulfaatu baay'ee humna koo olitti kan na gaddisiisu shamarran biyya ormaa keessatti gizee akkanatti darraman gizee akkanatti dhukkubsatan dhugaa taa'een waan buusa jechuudha. Maaliif gizee asitti lubbuu isaanii dhabanii deeman nuu darbitanii biyyaa baanii gaafa darbatamanii galan in guddannadhanii gaafa biyyaa baanii xinnaatanii galan fayyaa hojjannee qabeenya argannee wayin guddannee jijjiiramnee galla gaafa jedhanii dhukkubsatanii galan baay'een gadda baay'ee dhugaa sanitti baay'ee lapheen kola caba. Eenyuuf hojjenna eenyuuf xaarra hamman jedhutti hin gaachuudha guyyaa wantoota kanaa. Kanaaf shamarran kamiyyuu hin taane jechuudha. Kuni dhaamsi koo shamarran dhufa jiru shamarran kamiyyuu hin taane abbaan manaa keenyas haa ta'u jaalallee keenyas haa ta'u maalis haa ta'u jaalalli namaa yeroodhaa yerootti jijjiirama. Jaalala waaqayyoo jechaadha wanti jijjiirama. Kanaaf jabaannee qormaata nutti dhufe sanirra ejjennee darbuu ayyaana. Kanaaf filis obboloota koo dhugaa isinitti maa Batalee obboloowwan biyya ormaa keessa jirtan kuni adaraa dhiibbaa mana gahu rakkinaa mana gahu dararaa mana gahu ofirraan hin keenu dhugaa isinitti maa hin maraatinaa hiwwatu waatinaa yeroo sanituu hin jedhina waaqayyo guddaadha inni maal la godhuuf jedhaa gara waaqayyootti bu'aa malee sammuu keessan cinqatii hammana gahu kana keessa galchitanii dhukkuba hammana gahu keessa galchitanii of hin dararsinaa isiniin jedha. Kuni dhaamsa kanarraati. Warroonni dhiiraa immoo warroonni biyya keessa jirtanis jechuudha. Warroonni biyya alaas jirtan shamarran irratti warra kanatti qoostan jechuudha. Obboleettii qabdu, haadha qabdu, haati sun dubartiidha. Obboleettii qabdu dubartiidha ishinis. Dhugaa isiniin jedha hin qoosina. Boru hin dhalchitaa, han dhalchitu sunis dubartuma. Kanaaf waan facaafate hammataa jedhanii mitiree. Har'a yoo ati akkanatti cubbuu akkanaa hojjette borus cubbuu sun dachaa ta'etti siif deebi'a waan ta'eef filis wanta akkasii hojjechuurraa of qoodaa of amansiisaa dhaabbadhaa ejjedhaa laalaa hubadhaa dura jechuudha. Kana hundatti galuu dura hubadhaa isiniin jedha. Akkas fakkaata yaadni koonirraa irra jiriin garuu shamarran keenya adaraa isiniin jedha. Batalee shamarran biyya ormaa keessa jirtan dhugaa jajjabaattanii of dhaabdanii jabduu dubartii taatanii of argisiisuu qabdu isiniin jedha. Dhaamsi koonirraa isuma kana gooftaan baraaf jireenya keessanaa eebbisuu eebbifama isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo koo kana keessatti dogongora yoo argitanis jaalala waaqayyootiin dhiifama isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa isiniin jedha.